Maqaabba kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyos keessin jaallatu ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan biyya keessas alas kan jirtan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa gooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan walitiin ilaallu. ወንጌል ስለ ገብርኤል አይናገርም፣ ስለ ሚካኤል አይናገርም፣ ስለ ማርያም አይናገርም። የተዋሕዶ ልጆች ይሄው እንደሰማችሁት በመጨረሻ ዘመን ሐሰተኛ ነቢያት እንደሚነሱና እግዚአብሔርን መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚክዱት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እጆሌ ዋቀዮ መጽሐፍ ንቁልቁሉኒ በረዱማት ራጆኒ ሶብዱኒ ከው Ubbaasani gogaa olaa uffatanii keessa isaanii eeyyitaanii dhufu isaan kanarraa of eeggadhaa inni jedhe raawwachaa jira. Wangeelli waa'ee dubaroo Maariyaam, waa'ee qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabri'eeliin dubbatu jedhe. Wangeelli waa'ee dubaroo Maariyaam, waa'ee qulqulluu Mikaa'elii fi waa'ee qulqulluu Gabri'eeliin dubbata. Macaafa qulqulluu irratti akkana jedhamee barreeffameera. Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabri'eeliin Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriititti ergame jedhee Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irratti kan barreeffame waa'ee Gabri'eeliin dubbatu ni dubbata. Marree macaafa Daani'elii boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irratti immoo achumaan immoo bishaan akka uleeyyii irraa waan akka sagalee namaa yaa Gabri'eel wanta inni mul'ataan arge kana nama kana hubachiisi jedhu ergaa guddaan Daani'eliidhaaf ni dhufe. Innis qulqulluu Gabri'eel akka ta'e mul'ata Daani'el arge sana akka inni kufi akka inni hubachiisuu danda'u ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabri'eeliin gara Daani'elitti akka ergame yemmaa ibsu kun sagalee Waaqayyo wangeela mitiree ijoollee Waaqayyo dabalataan asuma macaafa Daani'elii boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti dubbii kanaani kadhachaa otoon jiru Gabri'eel inni nama fakkaatu ana duraani ni mul'ate anis nan arge jedhee dubbata. Osoo nani kadhannaa kadhachaa jiru, osoo nani Waaqayyoon galateeffachaa jiru, osoo nani Waaqayyootti bu'aa jiru, kadhannaa kana keessa yemmaan jirutti Gabri'eel inni nama fakkaatu fuula kiyya fuuldura dhaabbate jedha. Eeyyeen ilma namaa kan fakkaatu jedhamee akkuma dubbatame ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel akka Daani'eliin gargaaruu dhaqe dubbateetu jira. Marree kun kutaa macaafa qulqulluu miti. Har'a raajonni sobduun dubbii jallinaa fi sobaa fudhatanii gara addunyaatti kan bobba'ani. Wangeela irraa nama daangessuudhaaf fi karaa jallinaa irra namoonni akka bu'anii fi taasisuudhaaf jecha addunyaatti kan bobba'an ni jiru waan ta'eef warra akkanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Waa'ee ergamicha isa guddaa ergaa misraachoo yeroo hunda kan himuu fi kan lallabu waa'ee qulqulluu Gabri'eel yennaa dubbatu macaafni qulqulluun immoo Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabri'eeliin mandara kutaa biyya Galiilaa biraa gara mandara Naaziriit jedhamutti ergame. Ergaan isaas gara durba Maariyaam jedhamtutti ta'ee jedha. Waa'ee Gabri'eelis waa'ee dubaroo Maariyaamis macaafa kana keessatti erga dubbatee booddee isheen nama Yoosef jedhamuuf kan kaadhimamte sanyii Daawit keessaas tokkoof ture. Ergamichitti isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhee waa'ee ergama Waaqayyo kanaa ni dubbata. Waa'ee dubaroo Maariyaamis ni dubbata. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaasnee gaafa dubbisnu gara sanitti osoo hin bu'in dura Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irra gaafa dubbisnu ani Gabri'eelidha fuula Waaqayyo fuuldura kan hin dhaabbadhu jedha. Kuni kutaa macaafa qulqulluu keessaatti amma yoonaatti kan dubbachaa jirru. Waa'ee dubaroo Maariyaam kan dubbannu yoo ta'e Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti 79 warreen jedhaman yoo ta'u biiftuurraa biyya fagoorraa dhufanii gammachuu guddaadhaan Waaqayyoodhaaf sagadu yemmuu dhufanitti gara Beetlehemitti yemmuu ol seenan mucichaa fi haadha isaa dubaroo Maariyaam ni argatanii jedha. Ol seenanis korojoo isaanii keessaa fuudhanii ixaana karbee fi warqee fuudhanii Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessanii jedha. Ni sagadaniif jedha. Marree waa'ee ergamaas waa'ee dubaroo Maariyaamis macaafni qulqulluun ni dubbata. Waa'ee hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'el macaafni qulqulluun ni dubbatamuun dubbatu ni dubbata. Dubbachuu isaa immoo ragaa kan nuuf ta'uu danda'u
akkana jedhamee barreeffameetu jira. Yihuudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti Mikaa'el hangafni ergamootaayyu jedha. Hangafa ergamootaayyu akka inni ta'e sirriitti dabaleera. Yeroo reeffa Musee irratti seexana wajjin wal falmanii wal qochoodhaan gooftaan sittaa dheekkamu jedhee malee arrabsii akka itti faradamu hin barbaannedha. Hangafni ergamootaa Mikaa'eliin iyyuu jedhee macaafa qulqulluu kana keessatti kaa'eetu jira. Macaafa Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti ergamaa guddichinni mootummaa Faarisiif dhaabbatu bultii 21 fi ana mormuudhaaf ni dhaabbate. Kana irratti Mikaa'el ergamoota gurguddoo warra duraa sana keessaa tokko kan gargaaruudhaaf dhufee jedha. Ergamoota gurguddoo warra hangafoota warra duraa keessaa tokko Mikaa'el gargaaruudhaaf dhufe jedhee ni dubbata. Macaafa Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irratti kana hunduma keessatti Mikaa'el ergamaa guddaa isa isiniif dhaabbatu malee tokkollee ana wajjin kan dhaabbate hin jiru jedhee kaa'a. Maarree hundumaaf saba hundumaaf kan dhaabbatu ergamaan qulqulluun Mikaa'el akka jiru dubbate. Macaafa Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Irratti yemmus inni anatti dubbachaa ture yeroo sanatti Mikaa'el ergama inni guddichi ijoollee saba keedhaaf dhaabbatu ni ka'a jedhee kaa'ee jira. Saba hundumaaf kan dhaabbatu Mikaa'el anatti dubbate jedhee Daani'eel kaa'eetu jira. Taada macaafota kana hundumayyuu hin zarrasnamu keessaa kun namu maal goona ree. Kunoo akkana jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti kana booddees Waaqa keessatti lolanii ka'e Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana wajjin ni lole. Bineensichis jawweessuunis ergamoota isaa wajjin isaan lole. Garuu mirga hin arganne gara lafaatti gad darbatame jedhee kaa'eera. Kanaaf macaafa qulqulluu kana keessaa eessaaf hin gannaaree egaati kaayyoon raajota sobdootaa inni guddaan macaafni qulqulluun akka dubbate bara dhumaatti raajonni sobduun ni ka'u. Gogaa hoolaa uffatanii keessa isaanii immoo yeeyyii ta'anii ni dhufu. Warra akkasii irraati of eeggadhaa jedhee macaafa qulqulluu irratti inni barreeffame akka raawwachaa jiru beeknee of eeggannoo guddaa gochuutu nurra jiraata. Wangeela kan kaadan wangeela keessa maqaan ergamootaa hin jiru jedhanii kan ganan maqaan dubaroo Maariyaam hin jiru jedhanii kan ganan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 irraa kaasnee gaafa dubbisnu kun warraa jalqabee dhaloonni hundumtuu yaa ayyaana qabeettii naan jedhu jettee dubaroo Maariyaam dubbatteetti. Maaliif maqaan dubaroo Maariyaam hin jiru jedhanii maaliif maqaan ergamaa Waaqayyo qulqulluu Mikaa'eliif qulqulluu Gabri'eel hin jiru jedhanii kun soba guddaa akka ta'ee fi macaafa qulqulluu akka ganan Waaqayyoon akka ganan kan mul'isu kutaa macaafa qulqulluu yookiin immoo bara dhumaarra ga'uusaa keenya kan nu hubachiisudha jechuudha. Bara dhumaatti akka isaan waan hamaa dubbatanii fi sabni wangeela irraa akka garagaran akka isaan taasisan macaafni qulqulluun akkana jedhee dubbata. Ergaa qulqulluun Phaawulos Ximootiyoos mucaasaa jaalatuudhaaf ergeesse tokkoffaa boqonnaa 4 irratti bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisuudhaa fi barsiisa hafuurota hamoo duukaa bu'anii amantaa wangeela irraa akka garagaran hafuurri qulqulluun keessaa baasee ni dubbata. Warri sobduun of hin argine yaadni garaa isaanii diiminaan gubame milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru jedhee kaa'eesu jira. Baay'ee namoota wallaalchisanii baay'ee namoota oduu sobaa itti odeessanii dhugaarraa jallisanii soba duukaa akka bu'an godhaniiru. Kanammoo macaafa qulqulluutu ragaa ba'a. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa akkuma raajonni sobduun bara sana saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu jiru. Isaanii otoo irratti hin beekamin barsiisa amanamaa irraa waan nama kaachisee nama balleessu fidanii gooftaa isaanii waaqa isaanii isa isaan fureyyuu gananii badiinsaa rifachiisaa ofirratti fidanidha. Namoonni baay'eenis gadhiisatti jiraachuu isaanii kana duukaa ni bu'u. Erga jedhee booddee sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa isaanii keessaa fuudhanii odeessaniin isinirraa nyaatu. Bara duriitii jalqabee firdiin isaan irratti dhufe isaan irratti raawwachuu hin dhiisneedha. Maarree warra akkanaa mataa isaanii keessaa fuudhanii kan odeessan dubbii sobaa kan haasa'an raajonni sobduun akka ka'anii fi ergamoota irratti illee akka isaan ka'ani macaafni qulqulluun ni dubbata. Achuma ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti ergamoonni Waaqayyo warri barsiisota sobduu kana caala aangoo fi humna qaban illee warra akka ergamoota kana arrabsanii akka isaan irratti faradamuu fi gooftaa irratti isaan irratti hin dubbatanii. Warreen adabaaf kaaman sun garuu akka bineensotaa waa yaadanii gargar hin baafanneen warra uumamuu isaaniitiin qabamuuf ajjeefamuu isaaniitiif dhalatanidha. Wanta ofii isaaniitiin hubanne ni arrabsu. Isaan akkuma badiinsa bineensotaa sadiitti baduudhaaf jiru jedhee macaafa kanarratti kaa'eetu jira jechuudha. Sirriitti dubbisuu fi hubachuun barbaachisaadha.
raajonni sobduun bara dhumaatti aangoo kan hin qabne akka waan aangoo qabanitti dubbii sobaa dhugaatti jijjiiranii lallabuudhaan lallaba sobaa isaan lallabanii abbaa isaanii diiyaabiloos irraa kan dhaalanii namoota karaarraa kaachisuudhaaf kan fiigan hedduu isaaniitu jiru. Maarree gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti isin kan abbaa isa tokko kan seexanaatiin soba abbaa keessanii isa kan seexanaa sana duukaa bu'uu fi deemuu barbaadu jedhee akkuma kaa'ee sana hawwii isaanii fi hawwii diiyaabiloos kaayyoo diiyaabiloos karoora diiyaabiloos duukaa bu'anii saba waaqayyoo wangeela irraa kan jallisan hedduu isaanii raajonni sobduun gara biyya lafaatti bobba'anii waan jiraniif warra kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kun ergaa fi qophii ijoo barnoota keenya guyyaa har'aa yommuu ta'u guyyaa biraammoo barnoota keenya biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Subscribe, share, like gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa. Wasalaatu Alexander.